Sin jaalladha jennaan ijatti na tuftee sokkite. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Amiir Show. Nagaaf jaalalli bakka jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa addunyaalessaa keessaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Laayik gochuun akka jalqabdan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu sabskiraayib gochuun maatii nuuf ta'aa isiniin jechaa kallattumaan gara seenaa addunyaalessaa nama barsiisu kanaattiin isin dabarsa. Maqaan koo Abdiin jedhama. Harmeen koo Adii jettee na waamti. Hiriyoonni koo garuu Booraanaan jedhu. Wanti nama ajaa'ibu ani guyyaa tokko namni na jaallata jedhee yookaan jaalallee nan qabaadha jedhee yaadee hin beeku. Maaliif jechuun keessan hin oolu. Yeroon kutaa 8 baradhu anaa fi hiriyaan koo utuu wajjin karaa irra deemaa jirru jaalalleen hiriyaa kootii karaa irratti nutti dhufte. Hiriyaa koo dubbiftee yeroo ani dubbisuuf harka kiyya itti hiixadhu ana dubbisuu diddee fuula ishee jijjiirtee na ilaalte. Anis baay'ee rifadheen hiriyaan koos baay'ee rifate. Maaliif dubbisuu didda jedhee ishee gaafannaan kana booda yoo ati mucaa fokkisaa shaanqoo fakkaatu kana waliin karaa irratti na dubbiste lammaffaas iyyuu hin dubbisu. Kana beeki jettee biraa deemte. Yeroo isheen akkas jettu haamileen koo baay'ee na cabe. Hiriyoonni koo hundi bifa fuula koo ilaalanii waan na tuffatan natti fakkaata. Garuu hiriyoonni koo kan dhiiraa hundi kabaja guddaa akkanaaf qaban nan beeka. Yeroo tokko tokko ati maaliif jaalallee hin qabaanne jedhanii yeroo isaan na gaafatan namni na jaallatu waan hin jirreef homaa gochuu hin danda'u jedheen deebisaafii ture. Hiriyaan koo tokko garuu akkas naan jedhe. Nama si jaallatu hin eegin ati nama jaallattu yoo qabaatte natti himi waliin deemnee gaafannaa naan jedhe. Anis yeroo sanaaf haamilee jaalalaa waan hin qabneef tole yeroon naman jaalladhu argadhe sittan himaan jedheen. Waggaa 2 booda osoo kutaa 10 barataa jirru intala barumsaan cimtuu taate kan amalli ishees baay'ee nama gammachiisu tokko kutaa keessatti waan baay'ee walitti dhiyaannuuf jaalalli irraa na qabe. Anis deemeen hiriyaa kootti hime. Hiriyaan koos homaa rakkoo hin qabu jalqaba suuta jedhii waan jiru mara hubachiisi. Yoo isheen si didde waliin deemnee gaafannaa naan jedhe. Anis tole jedheen guyyaa tokko akka tasaa mana kitaabaa keessatti anaaf ishee wal agarre. Yeroo dubbiftee xumurtu waan sitti himuun qabaa alatti na eegi jedheen itti hime. Isheenis tole naan jette. Booda eeganu lamaanuu kitaaba dubbifnee baanee booda alatti wal agarree gaaddisa mukaa jala teenye. Haasa'uu jalqabne. Isheenis maal natti himuu barbaadda dafii natti himi kara manaa galuun barbaadaa naan jette. Anis tole sittan himan jedheen. Otuma onneen koo na dhahaatu utuu garaan koo na rifatu utuman sodaadhuun sin jaalladhe jaalalatu sirraa na qabe jedheen itti hime. Isheenis maal jettee iyyitee na biraa kaatee ol utaalte kan akka keetii barbaadadhu jettee fuula koo irratti tuftee na biraa deemte. Anis guyyaa sana irraa kaasee baay'ee gaddeen haamileen koo kan duraanii caalaa baay'ee miidhame. Gocha isheen irratti raawwatte kana hiriyaa koottesin himu jedheen murteeffadhe. Kana booda abdii kutadhee kophaa koo jiraachuun qaba jedheen murteesse. Garuu keessi koo jaalala mucaa kanaatiin waan miidhameef barumsa koos itti fufuun dadhabe. Ija ishee dura dhaabbachuu irraa barumsa dhiisuu naaf wayya jedheen barumsa koo addaan kute. Ergan barumsa dhiisees maatiin koo natti aaranii jireenyillee baay'ee natti ulfaate. Anis jireenya injifachuuf kara biyya Suudaan baqadheen waggaa 2 Suudaan keessa ergan taa'ee booda gara Liibiyaatti imalee biyya Liibiyaa keessas waggaa 1 ergan turee booda doonii yaabbadheen galaana irraan gara biyya Itaalii baqadhe. Namni biyya ofii keessatti jibbame biyya ambaa keessatti hin jaallatama jedhee tasumayyuu yaadee hin beeku. Guyyaa jalqabaa biyya Itaalii seennu akkuma bishaan irraa buuneen faranjiin 2 dhufanii na fuudhanii manatti galanii.
uffata narraa jijjiiranii nyaata naaf kennanii iddoon bulu naaf qopheessanii hamma waraqaa eenyummaa argattutti nu bira teessanaan jedhanii anis baay'ee gammadee waaqa galateeffadheen akka ilma isaaniitti na kunuunsanii jireenya ani argee hin beekne na jiraachisuu jalqaban. Haaluma kanaan osoo jirruu waggaa tokko ergan isaan bira taa'ee booda dhumarratti waraqaa baqattummaas argadhee afaanis xiqqoo bareen isaan waliin dubbadhee taphachuun jalqabe. Ani fuula kootu fokkisaadha malee amalli koo nama kamiyyuu akka hawwatu anis nan beeka. Faranjoonni kunis amala koo baay'ee jaallatu. Intalli warra kanaa warra ani bira jiraadhu guyyaa tokko sin jaalladhee jaalalli sirraa na qabee jira jechuun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessite. Anis baay'ee rifadhe. Waan jaalalaa tasumayyuu yaaduu fi dhaga'uu hin barbaadu dhiifama naaf godhi. Atis waan ani jedhu ilaaluufi malee dhugaan na jaallatteetii mitiin jedheen. Yeroo ani akkana jedhu imimmaan ishee ija lakkuun gad dhiiftee boo'uu jalqabde. Ani dhugaaman si jaalladhaa namni tokko kan jaallatamuuf namummaa isaa qofaani. Kanaafuu wanti sitti dhaga'amu naaf galaa garuu wanta hundumaa jaalladheen jiraa piliis jettee na kadhatte. Anis yeroo kana jaalalli ishee kan dhugaa ta'uu hubadheen tole yeroo naaf kennii itti yaadaa jedheen galgala sana yaadaa bule. Ganama yeroon ishee argu gaaffii kee fudhadheeran jedheen. Isheenis gammaddee natti maramte. Ana nama guyyaa tokko harka koo namni na dhungatee hin beekne. Isheen garuu hidhii koo yeroo jalqabaatiif na dhungattee jireenyi addunyaa kanaa maal akka ta'e natti agarsiifte. Guyyaa sanaa kaafnee jaalallee waliif taanee jireenya keenya itti fufnee kunoo hamma har'aattis jaalala ho'aadhaan gammachuu fi jaalalaan waliin jiraataa jirra. Egaa rakkoowwan xixiqqoo har'a si mudatan ilaaltee har'a abdii hin kuttu taanaan boruu milkaa'uu dandeessa. Seenaan obboleessa keenyaa kun namoota akka isaa abdii kutan baay'eef barumsa ta'uu danda'a jedheen isiniif qoode. Akka ittiin bashannantanii irraa barattanis abdiin qaba. Nama tokko bifa yookiin qabeenya isaa ilaaltee hin madaalin. Namni kan madaalamu namummaa isaa qofaani. Nama tokko namummaa isaa ilaalii jaalladhuun dhaamsa qophii keenyaa guyyaa har'aati. Warreen yeroo naaf kennitanii hamma yoonaatti na dhaggeeffachaa na waliin turtan galatoomaa isiniin jechaa laayik gochuunis akkan qophiiwwan kana caalaa bareedaa nama barsiisan akkan hojjedhuuf haamilee akkanatti hortaniin isiniin jedha. Laayik gochuu hin dagatina. Qophiin kun akka hiriyaa keessan bira ga'ee innis irraa baratuuf sheer gochuun hiriyaa keessan biraan ga'a. Namoonni chaanaalii keenya Amiir Show sabskiraayib hin goone sabskiraayib godhaa maatii nuuf ta'aa isiniin jechaa qophii itti aanuun amma walitti deebinutti nagaan tura.